Ashama kabajamtoota jaalatamtoota maatii kiyyaa miidiyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa harka fuune akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti galata gooftaa baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi saatii kana geessanii isiniin jechuutiin jaaladha uummata jaalatamaa uummata kabajamaa baga guyyaa kana geessan isiniin jedha irra deebiidhaan akkam jirtu fayyaa keessan miti ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Egaa kan waaqayyo inni saatii fi guyyaa kana nuuf kenne maqaa waaqayyo haa ulfaatu. Wanti hundinuu isaan ta'ama jechuudha. Dandeettii fi jabina keenya miti. Beekumsaa fi ogummaa qabnu miti. Wanti hundinuu gargaarsa waaqayyootiin kan ta'amu jechuudha. Haala kamuu keessatti akkasuma kan dhukkubsatus kan fayyaa ta'es kan jiraates kan du'es kan dhabame wanti hundinuu isaan ta'ama jechuudha. Sanaafiyyuu waan hunda dursine waaqayyoon galateeffachuutu nurraati eegama. Sanaafiyyuu ulfinni guddaa waaqayyoof haa ta'u inni nagaa keenya nuu baay'ise isiniin jechuutiin jaaladha. Toleka nagaa kootti aansuudhaanii warroonni kiyyaa miidiyaatiif maatii hin taane jalqaba irratti laayikii gochuudhaan mana ishee seenaayi akkasumas sabiskiraayibii koomentii isinitti tole immoo sheer gochuudhaani mana maatii kiyyaa miidiyaatti dabalamaa isiniin jedhan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Akkasuma kiyyaa miidiyaa viidiyoo maal qabattee dhufte kan jettanii fi kiyyaa miidiyaa gammachuu fi ibsachuu dhuftee jirti kara keessanii yaani kiyyaa miidiyaa koongireeshinii yookiin miseensa yuutuubaraa taatee jirti. Yuutuubarri kara mana isaatti simatee jira. Sanaafiyyuu koongireeshinii gammachuu ishii hiriyoota warroota wajjin dadhabbii keessa turte akkasuma galateeffachuuti dhufte jechuudha. Kanaafiyyuu koongireeshinaan jedheeti jira yuutuubarri baay'ee tokkoon gammadee hedduu tokkoon gammadee sababiisaa ni beektu. Gammachuun xiqqoo hin qabdu jechuudha. Xiqqaarra kara guddaatti deemna waan ta'eef warroonni hanga kana nafaana dadhabdanii sadarkaa kanarraan nageessanii baay'ee isin jaaladha kabajamaa ulfaadha isiniin jechuutiin jaaladha. Kan ni beektu akkaataa itti nama dadhabsiisu akkasuma sabiskiraayibii namarraatii kaasuudhaani akkasuma sa'aatii namarraatii kaasuudhaani akkasuma viyuu namarraatii kaasuudhaani baay'ee abdii nama kutachiisa jechuudha. Rabbiin nama gargaaree yoo jabaatanii dhaabbatanii alatti hedduu ulfaata jechuudha. Sanaafiyyuu kana hunda keessatti hiriyoonni kun bukkee dhaabbatanii jabaadhu abdii hin kutateenii bakka yaadde ga'uudhaaf abdii qabaachuu qabda kutannoo qabaachuu qabda naan jechuudhaan warroonni na jajjabeessaa turtanii galanni keessan guddaadha. Namni foonii jechuudha arraba duwwaadhaan nama galateeffata isaan booda yoo gaabbuu danda'a jechuudha. Kan nama eebbisee kan nama gargaaree hin gaabbine waaqayyo isa uumama hundaati waan ta'eef inni samiirra sinaa eebbisu waan yaaddan hunduma isaarratti waaqayyo isiniif haa argamu lafa yaaddan gaa isin jechuutiin jaaladha. Ani nama foonii dadhabduudha. Sababiisaa dubbadheellee duubatti deebi'uutiin danda'a. Waaqayyo duwwaadha kan dubbisa wajjin hin deemu. Sanaafiyyuu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha. Warroonni sa'aatii keessan aarsaa gootanii nafaana taatii turtanii liivii keessatti kiruuminarraa fuudhuudhaanii akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf chaanaalii kuni seenaa baay'ee qaba jechuudha kiyyaa miidiyaa. Akkasuma yeroo biraa viidiyoo biraatiin illee deebi'uutiin danda'a waa'ee chaanaalii kana jechuudha. Seenaa baay'ee qaba. Seenaa hin dagatamne qaba. Sanaaf har'uma muraasuma isin galateeffachuutiin dhufe jechuudha. Hiriyoonni kun afaana dadhabaatii turtanii galanni keessan guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasuma yeroo jalqabaa kana jechuudha warroonni gana duubarraan illee dhuftanii warroonni gana kiruumii keessa illee jirtanii abdii hin kutatina. Sababiisaa waa baay'eetu abdii nama kutachiisa jechuudha. Yeroo sa'aatii illee isinirraati kaasu akkasuma yeroo viyuu illee isinirraati kaasu yeroo sabiskiraayibii illee isinirraati kaasu abdii hin kutatina. Sababiisaa namni abdii qabu bakka yaade hin gaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waannan abdii qabaachuudha keessa ofiifi kutannoo qabaachuudha jechuudha. Sanaafiyyuu abdii hin kutatina jabaadha isiniin jechuutiin jaaladha. Akkasuma namni hunda keessanan isiniin jaaladha isiniin kabaja. Addumatti kanan immoo ulfaadhu kabajame jechuun barbaadu.
tokkoffaa irratti haadha Jaafar jechuudha. Sababii isaati Jaafar maaliif addatti galateeffachuuti barbaadinaan jechuuti dandeessu. Tarii waan galateeffachuuti barbaadu tokkoffaa jechuudha. Akkuma nama akkuma keenya gola hormaa keessa jirti, biyya hambaa yookiin biyya namaa keessa jirti jechuudha. Sana ta'ee odoo jiru daa'ima qabattee jechuudha. Harka isheetti daa'ima qabattee rabbiin kenneef immoo garaatti illee daa'ima qabattee dadhabe dhukkubsadhee hojiin natti baay'ate osoo hin jedhin sagantaa nu baasuudhaan yeroo nuti duubatti hafnu maal taatan jettee keessaan dhuftee nu jajjabeessuudhaan nu faana taate jechuudha. Dhugaa waaqaa ani jechuudha odoo sagantaa baasii jettanii natti kennitanii hin baasu ture. Baay'ee ulfaata jechuudha. Nama ofitti muufachiisuuf dhufaa, namallee ofitti gaddisiisuuf dhufa, waa baay'ee jira jechuudha. Ishiin garuu kana hunda dandeessee jecha namaa hunda dandeessee osoo asiin hojii namaa hojjettu, osoo asiin daa'ima ishee wajjiniin asiif achi deemtee daa'imti ishee ilaallachaa waa baay'eetu jira jechuudha. Biyya namaa keessatti dhiisati biyya ofii keessatti daa'ima guddisuun hedduu ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Yoon ofii kiyyaa argu baay'ee obboleewwan kiyyaa yeroo isaan daa'ima guddisan nan arga jechuudha. Hedduu ulfaata jechuudha. Daa'ima duukaa deemanii ilaaluu, yeroo nyaata isaa eeguu baay'ee ulfaata jechuudha. Ishiin garuu waan baay'ee dandeessee jechuudha. Hojii baay'ee dandeessee nu bukkee dhaabbattee bilbila meeqatti nu bantee jabaadha ijoollee Oromoo ni guddanna wal qabannee bakka guddaa geenya jettee nu jajjabeessaa turte jechuudha. Galanni ishee guddaadha. Hedduun jaaladha, hedduun kabaja jechuudha. Dhugaa rabbi jechama yoo waan barbaanne goonillee odoo nutti hin gaddin muufi daqiiqaa tokko yoo muufattellee ogasuma dhuftee nu jajjabeessiti jechuudha. Haadha Jaafarii guddaa si jaaladha, guddaa galatoomi sin jechuutiin jaaladha, qaalii teenya. Akkasuma jechuudha ittaansuudhaan kaayyootu hedduu si jaaladha, hedduu si kabaja, guddaa isaa galatoomi. Sababii isaa jechuudha yuutuubarri kun seenaa qaba. Yeroo taaddalu tuubiin harka hattuu keessa galee turetti yookiin yeroo garbummaa jala turetti abdiin kutadhe jechuudha. Kana booda chaanaalii kan jedhame hin banu hin hojiin barbaadu bakka fedha waaqayyoo miti jedhee yeroo abdii kutadhetti ati kireet godhi rakkoo tokko hin qabu ani yeroo kodhiisin si dammarsisa sabiskiraabii naan jechuudhaan halkanii guyyaa keessaan dhufte na caqacaquudhaani na jajjabeessuudhaan jechuudha. Kiyyaa miidiyaa dhugaa rabbii ani jechuudha maal jedhe kan dubbadhu hin qabu. Ganama gizeenanii ilaaluu ishiin yeroo kamiyyuu jechuudha na dursa kaatee dammarsiisaa turte jechuudha sabiskiraabii. Ani wanti nani dammarsise jedhellee dubbadhullee hin qabu jechuudha. Akkasuma yeroo liivi seenu jechuudha obboleewwan koo asirratti as hundi keessan jechuudha liivi irratti itti qaqayyartanii na jajjabeessuudhaanii sabiskiraabii naa gochuudhaanii jabaadhu si duukaa jiranaan jechuudhaanii warroonni na jajjabeessaa turtanii hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Dhugaa galanni keessan guddaadha jechuudha. Kana jedhee dubbadhee xumuruutii hin danda'u jechuudha. Gaafa hiriyaa jabduu wayii of bukkeedha qabaattanii mooraalii argattu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kaayyoo tuubii waa baay'ee irratti na jajjabeessiti jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha yeroo nani hin barbaadu kana booda gas hin jedheen illee bilookisii godha nan jechuudha na sodaachisaatii turte na sodaachisuudhaan jechuudha. Ati yuutuubarii kana dhiiste taanaan bilookisii godha dhimma itti wal dubbisnu hin qabnu naan jechuudhaani na sodaachisuudhaan jechuudha. Na jabeessitee ofishiitiin jabaatte har'a iddoo kanaan nageessee jirti jechuudha. Kaayyoftuu baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabaja, galanni kee guddaadha sin jechuutiin jaaladha. Hunduma keessan dhugaa waaqa maaf addatti baaste isaan hin jedhina. Hedduu sin jaaladha hunduma keessan. Hedduu tokko jechuudha. Hedduu galata guddaa qabdu jechuudha. Akkasuma boonee intartimentii dhugaa jechamni ishii tokko baay'ee tokko nama utuba jechuudha. Yeroo nani akkas keessanii dhufte jechuudha yeroon baay'ee ofitti gaddee chaanaalli kiyya yeroo dhabamee turetti dura ofii keetiif jiraadhu naan jette, ofii kee dursi naan jette jechama baay'ee tokko of na yaadachiisu wayinaaf keessa jechuudha. Sagalee dhugaa karaa waasappii keessan dhufte jechuudha. Taaddu wanti hundinuu hin ta'a, wanti fedha waaqayyo ta'e hundinuu hin raawwata. Ofii keetiif of jabeessi, of dursi ofii keetiif wanti hundinuu si booda dhufa naan jette na jabeessite. Dhugaa galanni kee guddaadha. Boonee intartimentii hedduu si jaaladha, hedduu si kabaja.
hunduma keessanii waaqayyo umurii sinaa dheeressu dhugaa lafa yaaddan gaha. Akkasuma namni galateeffachuutii barbaadu obboleessa keenya Makoodii jechuudha. Makoodii tuub hedduu tokko si galateeffadha, dhugaa guddaa tokko galatoomi. Waaqayyo kanuma caalatti sammuu kana caala yaadu siif haa dabalu jechuutiin jaaladha. Sababii isaa kiyyaa miidiyaa eddanii immooni isa edda sa'aatii guuttadhetti imeeliin kiyya na jalaa hatamee ture jechuudha. Kiyyaa miidiyaa kallattii hin beekamneen imeeliin kiyya hatamee ture jechuudha. Achi sa'aatii narraa kaasee daganaa sa'aatii narraa kaasee ammas keessan dhufanii warroonni homaa miti naan jedhan baay'eetu jiru jechuudha. Haati Jaafar dhugaa rabbiin haara sii banna naan jette gaafa kiyyaa miidiyaas imeelii isaa hatamu haara kireet sii goone siif kennina waa tokko itti yaadin itti dhiphatin naan jette na jajjabeessatii turani. Dhugaa iftuu kaayyatuuf immoo magochuutii hin danda'u dhugaa rabbii chaaniyaala koo tokko siif kenna lookeeshinii naa erginaan jechuudhani na jajjabeessite jechuudha. Dhugaa rabbii eenyu namni akkana namaan jedhu imeelii duwwaa sii kenna naan hin jenneme bilbila wajjiniina siif kenna lookeeshinii duwwaa sheer naa godhinaan jette. Bakka chaaniyaali kiyya isa tokko siifan kennaati lookeeshinii naaf ergi direeverii tasii erga bilbiluma wajjiniin naan jette. Yoo na amanullee baatte imeelillee yoo na amanullee baatte imeelidhuma koo wajjiniinan bilbila wajjiniina siif kennaati lookeeshinii naaf ergi naan jette. Dhugaa waaqa na ajaa'ibine waanan jedhuun dhabee jechuudha. Hiriyaa akkanaatu jira siniin jechuuti jaaladha. Kanaaf iyyuu galanni yoo baay'ate fakkeessuu fakkaata hin ga'a jechuudha. Akkasuma obboleessi keenya Makoodii wajjin dadhabuudhanii imeelii kiyya naa deebise jechuudha. Imeelii kiyya naaf deebise dhugaa waaqayyo baraaf jireenya isaa haa eebbisu nama jabaadha. Baay'ee tokko jechuudha. Sa'aatiin edda ganaan deddanaa guutee ammas namni biraa seene jechuudha. Kallattii kamiin akka seenan hin beeku. Dursa nama Abarraa jedhamu wayitu seenee ture. Eddan immoo edda gana sa'aatii guuchiseen booda nama Masarat jedhamtutu seenee jechuudha imeelii kiyyatti. Hedduu tokko ulfaata garuu Makoodiinis hinaaffaa keessa galii gadi lakkisne bakka micoo kana bukkeetiin dhaabbadha jechuudhani. Makoodii tuub harka diinaa keessa naa baasee jira jechuudha kiyyaa miidiyaayi. Galanni isaa guddaadha dhugaa. Warroonni Makoodii hin beekne Makoodii tuub jechuudha sarchi gochuudhani wantoota inni barsiisu akka irraa fayyadamtan abdii guutuun qaba. Sababii isaa wanti inni barsiisu wanta chaaniyaaliiti waa'ee yuutuubiiti waan ta'eef waa tokko sammuu keessa ittiin canqamina waan tokko hin dhiphatina dhaqaatee achis Makoodii tuub jechuudha sarchi godhaati achirraati dhaqaa fayyadama. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti inni achitti barsiisu hundisaa natsaa tokko gaffaltii tokko malee irraati fayyadamtu jechuudha. Kanaaf iyyuu Makoodii tuub jechuudha sarchi gochuudhaan mana isaa dhaqaa sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaani wantoota inni barsiisu irraa fayyadamaa isiniin jechuutiin jaaladha. Akkasuma obboleessa keenya sololoo hedduusi jaaladha hedduusi kabaja dhugaa obboleessa dhugaa baay'ee tokko kabajami. Waaqayyo waan ati yaaddu hundarratti si haa milkeessu baay'ee tokko galatoomi. Nu faana dadhabuu keetiin yeroo nuti liivi seenne yeroo nuti liivi irratti illee wanta dubbannullee bakka jira mitiiree gizee nama dabbaru tokko dhufee jechuudha jechoota hin taane jechoota tokko dubbachuudhani nu kofalchiisuudha sammuu keenya nu bohaarse nu faana ta'e sololoo guddaa tokko galatoomisin jechuutiin jaaladha dhugaa rabbi. Nuti eenyu keenya mana isaa dhaqnee dhaquu baanne inni garuu ija tokko nu ilaalee jechuudha. Kuni amantiidha amantii kooti kun amantii biraati jedhee oduu adda nuun baasin oromummaa tokkoof jedhee dhiiga tokkoof jedhee dhugaa eenyuma keenya wajjin yeroo isaa aarsaa godhee irriba irraa guyyaanni kee dhufutu jira jechuudha. Soo galanni kee guddaadha sin jechuutiin jaaladha sololoo hedduu galatoomi. Bakkaati supparchaati naa goote immoo waaqayyo kana caala bakkaati baaste siif haa guutu hedduu tokko galatoomi sin jedha. Dachaa kana waaqayyo siif haa kennu dhugaa rabbii. Gaafa nama gammachiistanii waaqayyo immoo hedduu isinitti gammada jechuudha. Rabbi isinirraati haa jaalatu guddaa tokko galatooma isiniin jedha. Akkasuma haadha jaafee bakkaati kana baastee supparchaati naaf guutte waaqayyo dachaa kana siif haa deebisu sin jechuutiin jaaladha. Sababii isaa gaafa nama tokko keessi isaa gammadu rabbiin kana caala namatti gammada waan ta'eef
hedduu tokko isiniif gammade isinitti gammadee hedduu tokko isin jaaladha hedduu tokko isin kabaja. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuutiin jaaladha. Uummata qashtii uummata jaalala kana isiniin jechuutiin dhufee isin galateeffachuutiin dhufee guddaa tokko galatooma isiniin jedha. Hunduma keessa isiniin jaaladha isiniin kabaja dhugaa rabbi baay'ee isin jaaladha jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti walitti dhufuuni bakka maal jedhe isinitti himu akka obboleewwaniiti jechuudha. Dhugaa rabbi gizee wal yaannutu jira bakka maal jedhe akka isinitti himu qabu jechuudha. Dhugaa hunduma keessan baay'ee isin jaaladha hedduu isin kabaja ilmaan Oromoo. Kanaafiyyuu waaqayyo siffaan haa ta'u waa yaaddan irratti rabbi isiniif haa guutu isiniin jechuutiin jaaladha. Dogoggora jiruuf dhiifama naa godhaa. Har'a viidiyoon kiyya kanuma viidiyoo kanumaan qabadheetu dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu wanta nama dubbadhe keessatti warri isin gaddisiise yoo jiraate maqaa waaqayyootiin dhiifama naa godhaa. Maaliif ani dubbachuu koon beeka malee nama amma akka gaddisiisuu hin beeku waan ta'eef sanaafiyyu maqaa waaqayyootiin dhiifama naa godhaa isiniin jechuutiin jaaladha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti guddaa tokko naaf galatoomaa nagaadhaan naaf turaa isiniin jechuutiin jaaladha. Turtiin keessan turtii nagaa haa ta'u.